rajolani anarama alubekane bena bena niyanaka jawala manajaraka turmaka rajolani anarama alubekane وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسمرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقا؟ جرا تريبتي. على نيمي. جرا فيك كمان جيتو. Kormani kan ke dukke nurra ka samiti. جيتو سودا دابر. Ha? جيتو غافي كما جدا سودا دان جرين. Aishi mal jira gafi. Himma ko gafa do yetti ani be ko in soda da gafi si kana. Sirrin gafa to. Mal jira gafichi. Gafa ne daga sira. Gafin jamma a jammara mu ke sanam. Namni jira? Nama kuda sadi asgira kuda sadi no acha ka godana. Achis yoo ta'ani dhageeffatu rakkoon qabu. Ha? Achis yoo ta'ani dhageeffatu. Ani keessa baya. Alarra dhageeffata. Ma. Alarra dhageeffata. Welcome barsiisa. Welcome. Jira. Gaafii jira gaafii jira. Gaafii jira gara barsiisaa deemaa illee keessa bu'eedha. Ni jira gaafii dee. Gara barsiisaa as nama 12 jira. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nama 14 jira 14 kun. Teettiin hirmaattu asuma baata. Asuma na hirmaadhu. Maal akkoo? Yoo sagaleen uummata hin dhagahamne fakkiin yeroo tokko hin dhagahamu. Sagalee amma dhagahamaa miti. Dhagahamaa fi. Barataan keenya guutuun jira jira hundi isaa jira. Jalaa qabnu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Maya. Ha? Jira milkiin tiraromu. Gaafii maaliidha? Gaafiin beekumsa waliigalaa, saayinsiis qaba, hawaasaas qaba. Hundaa of keessaa qaba. Gaafii kudhanii. Ayya nagaatti abdi. Nagaatti. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Saadam. Haruma eegalaa jira. Neetworkii didee kan. Neetworkii kan jiru neetworkii? Neetworkiin hin jiru na bira. Dhaan jira. Jira hayaata kanatti. Ayyee aayee gallu. Keefikum. Ha? Yalla. Namni hunduu jira si bira. Ha? Namni hunduu jira si bira. Na bira Hamzan jira, Maanin jirti, Wabii, Urjii. Kabiraa namoota haarawa. Sheer godhame. Tarii namni hubayee jiraateef. Waalaikum salaam obsaa akkam jirta? Achi meeqa jira? As jaha jedha. Haa dhufanii daqiiqaa 10 Qoyaa barsiisaa xiqqoo qalama fudhadha. Ayyee fudhadhu. Haa jennu.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kon mali kan kayak kamu boleh koi. ما يتفرسا. Baki duwan Somalin guta afur bar yasin Somalta. ها؟ Afur bar yasin Somalta. أفر برا يسون دايما في جرابر. Ya? ما كايبسا ما كايبسا دردوب بفي غوتشيما. Anak kami dabere. أكاسين جانك. Duga so pada becalan. Ha? Duga sobni motu. Ha. لما فان صبا سدام فان صبا شنف فان صبا. Duga mega cesa. Dugani lama bicha. Ar wa nisim balle sinje. Ayye. أفر التوقف في أفر فان دوغا بس أجدو بمرة صوب. Maka ibs برجع umur غافي لي وجمان تري. umur pintau. Ha? انت كمان غافي تبي لي وجمان جرا. شنف فان ماله مرتو دوغا رتا لا مرت دوغا متي. سدام فلين صبا لما فلين صبا. Itimudi. Arkafune abdisa ahlan habibi. Ifama ijia chilalan jirtu. Waalaikum salam jam sekam. Ko ya barsisati ko kalama fudda. Ayye fuddu. Baga naga nuftan hundi keessanu. نعم يكجر أما نعم يكجر. Nama torba jedha. كرة تربة. Ammar hirmaate. حمزة جرا. Ammar hirmaate kan keerratti. Hirmaatee filannoo dhugaa saba bichaa hirmaate afur argate innoo. Rekoordi godhee waastaappiin bara. Bakka dhumaan. Gaafii dafi. Haa eegallu. Namni hanqate hin jiru wal to'adha. Hayyee qophaa'a. Filannoo qabdi gaafiin. Filannoo. Gaafiin filannoo hundi sii filannoodha. Gaafii akka torbaa filannoodha. Hayyee. Haa jalqabnu. Yaalla. Barsiisa yeroo tokko gaafii herreegaallee nu gaafadha. Biyya na argina dhagayaa ol iyyanna. Herreega telefoona irraa qabattee gaafadha. Kiyyaan boo'n jirtu. Kiyyaa yaama kaa kiyyaa rashee godha. Kiyyaan an boo'n dhufne reefullee kiyyaan hin jirtu. Ijoollee dalagaan fa mijatuuf ta'a. Yaalla gaafadha. Okay, gaafii tokkoffaan maal jedhaa? Hayyee. Gaafii tokkoffaan magaalaan guddoon godina Baalee eenyu jedhamti? A. Baale. B. Goobba. C. Roobe. D. Sinaana. Ayitti qaban irra deebi'amu takka. Magaalaan guddoon godina Baalee eenyu jedhamti? A. Baale. B. Goobba. C. Roobe. D. Sinaana. Keekii Baalee. Asirratti deebisin. Asirratti hin barraa'u. Okay. Gaafii lammaffaa. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kan duraanii yookaan kan jalqabaa eenyu jedhama? A. Girmaa Walde Goorgis. B. Abbaaduulaa Gammadaa. C. Hasan Alii. D. Hunduu. Yeroo isinii deebi'a. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kan duraanii yookiin kan jalqabaa eenyu jedhama? A. Girmaa Walde Goorgis. B. Abbaaduulaa Gammadaa. C.
Caa Hasan Ali. Daa hunduu. sadaffaa Okay. Sadaffaa. Obbo Alamaayyoo Atoomsaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa gaafa guyyaa 6/3/2014 addunyaa kanarraa umrii 45tti boqotan. Erasini deebi'a. Obbo Alamaayyoo Atoomsaa gaafa guyyaa 6/3/2014 addunyaa kanarraa umrii 45tti du'aan boqotan. Biyya tam keessatti boqotan? A. Taayilaand. B. Sumaalee. C. Itoophiyaa. D. Ameerikaa. Erasini deebi'a. Obbo Alamaayyoo Atoomsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii gaafa guyyaa 6/3/2014 addunyaa kanarraa umrii 45tti boqotan. Biyya tam keessatti boqotan yookaan du'an? A. Taayilaand. B. Sumaalee. C. Itoophiyaa. D. Ameerikaa. Shuhaada gaabii. Okay, asirratti achirratti akka hirmaanne qormaanni yaalaal akka yala hatamne. hatamaan jiru asirratti hin deebisina. Okay. Gaafii itti aanu. Gaafii arfaffaa. Akka gabaasa abbaa taayitaa istaatiksii Itoophiyaa maxxanse ibsutti lagni bakka duwwaan kiiloomeetira 1,200 dheerata jedha. Lagni kami? Lagni kiiloomeetira 1,200 dheerata. Akka gabaasa abbaa taayitaa istaatiksii Itoophiyaa maxxanse ibsutti lagni kiiloomeetira 1,200 dheeratu? A. Gibe. B. Awaash. C. Dhidheessaa. D. Hunduu. shanaffaa Okay, gaafii shanaffaa. Qabeenyi bineensota bosonaa addunyaa kanarra jiran keessa akaakuun hoosiftootaa meeqatu jira Itoophiyaa keessa? Qabeenya bineensota bosonaa addunyaa kanarra jiran keessa akaakuun hoosiftootaa meeqatu jira Itoophiyaa keessa? A. 81. B. 36. C. 400. D. 5. Qabeenyi bineensota bosonaa addunyaa irra jiran keessaa akaakuun hoosiftootaa meeqatu jira Itoophiyaa keessa? A. 81. B. 36. C. 400. D. 5. Jaffaa. Karaa bal'ina lafaatiin biyyoota Afrikaa 50 keessaa Oromiyaan sadarkaa meeqaffaarratti argamti? Karaa bal'ina lafaatiin biyyoota Afrikaa 50 keessaa Oromiyaan bal'ina lafaatiin sadarkaa meeqaffaarratti argamti jedha. A. 18. B. 81. C. 23. D. 10. Obsee intala baale asirratti hin barreessine. Deebii barreessaa jirtamu hin beekne. Neetworkiin na dide anaa. Okay. Gaafii torbaffaa. Kutaa magaalaa Finfinnee dur Daalattii jedhamtu amma maal jedhama? Kutaa magaalaa Finfinnee dur Daalattii jedhamu amma maal jedhama? A. 4 kiiloo. B. 6 kiiloo. C. Magganaanya. D. Laga Har.
Gasima malee waan takka. saddeetaffaa biyyoota ollaa Itoophiyaa jiran barreessitanii barreessuudha. Biyyoota ollaa Itoophiyaa jiran sadi barreessi jedha. Biyyoota ollaa Itoophiyaa jiran sadi barreessedha. Akka kurnaffaa isima deema jechuudha. 8, 9, 10 biyyoota ollaa Itoophiyaa jiran sadi barreessi jedha. Kalaas. Barsiisa neetworkiin didee irra deebi'a barsiisaa. Kalaas haganumatti dhaabatamoo? Gaaffii 10 hin geenne. Tokkoffaa fi sadaffaadhaan torbaffaa fi sadaffaa tokkoffaa. Okay. saddeettaffaa torbaffaa sadaffaa. Tokko waaqa afurii tokko bakkuma takka irra deebi'aa achii gadi amma. Waamu. Okay, irra isin deebi'aa al takkatti sirri dhageeffadha. Warri nu jala irra deebi'u tokkoffaa lammaffaattan al takkatti irra isin deebi'aa hordofaa. Gaaffii tokkoffaa. Magaalaan guddoon godina Baalee eenyu jedhamti? Magaalaan guddoon godina Baalee eenyu jedhamti? A. Baale, B. Gobba, C. Roobe, D. Sinaana. Lammaffaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kan duraanii yookiin kan jalqabaa eenyu jedhama? Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kan duraanii yookiin kan jalqabaa eenyu jedhama? A. Girmaa Waldegoorgis, B. Abbaa Duulaa Gammadaa, C. Hasan Alii, D. Hunduu jedha. Sadaffaa obbo Alamaayyoo Atoomsaa gaafa guyyaa obbo Alamaayyoo Atoomsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii gaafa guyyaa 6/3/2014 addunyaa kanarraa du'aan umrii 45tti boqotan. Biyya kam keessatti boqotan? A. Taayilaand, B. Sumaalee, C. Itoophiyaa, D. Ameerikaa. Arfaffaa akka gabaasa abbaa taayitaa istaatiksii Itoophiyaa maxxansi ibsutti lagni bakka duwwaan kiiloomeetira 1200 dheerata. Kiiloomeetira 1200 dheerata lagni tokko. Lagni sun een maqaan A. Gibe, B. Awaash, C. Dhidheessaa, D. Hunduu. Shanaffaa qabeenyi bineensota bosonaa addunyaa irra jiran keessaa akaakuun hoosiftootaa meeqatu jira Itoophiyaa keessa? A. 18, B. 81, C. 23, D. 10. Sorry. Filannoo lammaffaa isinit dubbise torbaffaa isaa dubbisu. Qabeenya bineensota bosonaa addunyaa irra jiran keessaa akaakuun hoosiftootaa meeqatu jira Itoophiyaa keessadha? A. 81, B. 36, C. 400, D. 5 jedha. Jaffaa karaa bal'ina lafaatiin biyyoota Afrikaa 50 keessaa Oromiyaan sadarkaa meeqaffaa irratti argamti? A. 18, B. 81, C. 23, D. 10 jedha. Torbaffaa kutaan magaalaa Finfinnee dur Daalattii jedhamu amma maal jedhama? A. 4 kiiloo, B. 6 kiiloo, C. Magganaanyaa, D. Laga Hara. Okay. Saddeetaffaan biyyoota ollaa Itoophiyaa jiran sadi barreessi jedha. Xumurree natti fakkaata. Ergaa jira waan ta'eef gasinu. Shanaffaa.
Qabeenyi bineensota bosona addunyaa irra jiran keessaa akaakuun hoosiftoota meeqatu jira Itoophiyaa keessa? Akaakuun hoosiftoota A 81, B 36, C 400, D 5. Neetworkiin na didee hin dhageenyaan. Homaa godhuu hin dandeenyu. meeqaffaa deebi'e? La meeqaffaa waan jedhu hin jiru. Dubbiseera hundaayyuu. Sadaffaa arfaffaa. Yeroo waan duraan dubbisu raftan moo akkam? Jaaffaa. Yogguu waan dubbisu sanoo sadaffaa arfaffaa jaaffaa. Sadaffaarraa hanga jaaffaa. Sadaffaarraa hanga jaaffaa. Sadaffaa dhageeffadha. Obbo Alamaayyoo Atoomsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii gaafa guyyaa 6/3/2014 addunyaa kanarraa umurii 45tti boqotan. Biyya tam keessatti boqotan. Sadaffaadha. A Taayilaand, B Sumaalee, C Itoophiyaa, D Ameerikaa. Arfaffaa. Akka gabaasa abbaa taayitaa istaatiksii Itoophiyaatti maxxansa ibsutti lagni bakka duwwaan kiiloomeetira 1200 dheeratu laga kami? A Gibee, B Awaash, C Dhidheessaa, D Hunduu. Shanaffaa. Lammaffaa jettee as deebite. Warra gudii dhalate gaaboo. Warri ergitamee ergine yaala beeksisaa. Warri ergitamee. Mee warri erge. Namni erge hin jiru? Hin ergine. Walabummaan hin ergine jedha. Jaaffaan karaan bal'ina lafaatiin biyyoota Afrikaa 50 keessaa Oromiyaan sadarkaa meeqaffaa irratti argamti? Okay, galatoomi Abdiisaa Reedaa galatoomi. A 18, B 81, C 23, D 10. Warri ergitame lammaffaa barsiisaa Hayaat maal taate? Hayaat pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii eenyu jedhama? A Girmaa Walde Goorgis, B Abbaa Duulaa Gammadaa, C Hasan jedha. Salaamu alaikum. Hello. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Shanaffaa please. Mujaahidiin Adam deebi'ee asirratti hin deebi'u. Mee warri na argitan? Hello, Faate. Samira Sani, waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ani ree dhufee sabri yeroo dhufte
ergee jira galatoomni abdu mee ara qormaata cimaadha qormaan laazim salphuma ta'uu qaba abdu ergitanii hundi keessanuu ergitanii warra ergitan nu beeksisaa sadaffaa arfaffaa tokko haga shanii okay al takka irra isinii deeba sirri dhageeffadha warri hin dhageenye walii gallaa tokkoffaa lammaffaa maal jechuu dhiisa walii gallaa mee warra akka irra isinii deebi'u barbaaddan tokko tokko barreessaa ergee jira okay sadan ayyee sadan ayyee mujaahidiin sabriyyee samiraa okay na dhageeffadha gaafiin tokkoffaa maal jedha gaafiin tokkoffaa maal jedha magaalaan guddoon godina baalee eenyu jedhamti magaalaan guddoon godina baalee eenyu jedhamti a baale baa goobba caaroobe daa sinaana jedha okay lammaffaa pirezidaantiin mootummaa naannoo oromiyaa duraanii yookiin kan jalqabaa eenyu jedhama pirezidaantiin mootummaa naannoo oromiyaa mujaahidiin aadam asirratti hin barreessin obboleessa deebin asirratti hin deebu samiraa sanyii asirratti deebin hin deebu please walaa dhageennu deebii asirratti hin barraa'u yoo hirmaachuu barbaaddan keessan naa ergaa walitti qabaatiin miseeja tiktokaatiin gaafii lammaffaa pirezidaantiin mootummaa naannoo oromiyaa duraanii yookiin kan jalqabaa eenyu jedhama a girmaa waldi goorgis ba abbaa duulaa gammadaa abboo cinqana kaarani wo cinqaati argite argaara sadaffaa obbo Alamaayyoo Atoomsaa pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa duraanii gaafii sadaffaa obbo Alamaayyoo Atoomsaa pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa duraanii gaafa guyyaa 6/3/2014 addunyaa tanarraa umrii 45tti du'aan boqotan asitti barattee bar jalattiin narratti baratani laa nuuf illee yaada jala nuufis yaada nuufis nama nu yaada sagaleen keenya akka cadhisee irra deeba akka iyyuu kana nu yaada cal jettanii teettanii kaatanii tokkoffaa lammaffaan jennaa dhageeffadhu sabriyyee pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa duraanii gaafii lammaffaan pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa jalqaba kan yookaan kan duraanii eenyu jedhama a girmaa walde goorgis ba abbaa duulaa gammadaa caa hasan alii daa hunduu jedha okay sadaffaa jaarsummaa illee asumatti dhufti bar sadaffaa
obbo Alamaayyoo Atoomsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii gaafa guyyaa 6/3/2014 umurii 45tti addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Biyya tam keessatti boqotan? A. Taayilaand, B. Sumaalee, C. Itoophiyaa, D. Ameerikaa. Arfaffaa akka gabaasa nafaana jirtu shanaffaa jedha garii arfaffaa irra jira. Mujaahiddii Adam kun maali dhagamu akkam hin dhageettu obboleessa gurra hin qabdu. Wallahi naan gahe ana gammachiisan irra deebi gisee 10 laasanii miti ima deebisa caabaa jedha asirratti dhiyeessitu barreessa. Hin arganne iyyumaa dubbii isaa deebii hin arganne. Gaafii arfaffaa akka gabaasa abbaa taayitaa istaatiksii Itoophiyaa maxxanse ibsutti lagni bakka duwwaan kiiloomeetira 1200 dheerataa jedha Itoophiyaa keessatti. Lagni sun laga kam jechuu barbaada? A. Gibe, B. Awaash, C. Dhidheessaa, D. Hunduu. Okay, gaafii shanaffaa qabeenyi bineensota bosonaa addunyaa irra jiran keessaa faaxeen illee eegalte. Maamilli keenya illee jiga gaafii. Ayyee faaxee. Ayyee. Okay, qabeenyi bineensota bosonaa gaafii shanaffaa. Qabeenyi bineensota bosonaa addunyaa irra jiran keessaa akaakuun hoosiftoota meeqatu jira Itoophiyaa keessa? A. 81, B. 36, C. 400, D. 5. Okay. Gaafii jaaffaa. Lafaana jirtu jaaffaa. Karaa bal'ina lafaatiin biyyoota Afrikaa 50 keessaa Oromiyaan sadarkaa meeqaffaarratti argamti? Oromiyaan bal'ina lafaatiin biyyoota Afrikaa 50 keessaa Oromiyaan sadarkaa meeqaffaarratti argamti? A. 18, B. 81, C. 23, D. 10. Asirratti hin deebisnaa jechuun asirratti barreessaa jechuudha bakka. Okay. Afaan Oromoo lollaalee namaan beekta. Gaafii torbaffaa. Kutaan magaalaa Finfinnee dur Daalattii jedhamtu amma maal jedhamti? Kutaan magaalaa Finfinnee dur Daalattii jedhamtu amma maal jedhamti? A. 4 kiiloo, B. 6 kiiloo, C. Magganaanyaa, D. Laga Harri jedha. Laga Harri. 8ffaa raaga 10ffaa barreessidha. 8ffaa raaga 10 barreessidha. Biyyoota ollaa Itoophiyaa 3 barreessidha. Biyyoota ollaa Itoophiyaa 3 barreessi. Kana caala maal isinii goona? Xumurree natti fakkaata. Mee warri ergitan eenyu namni jedhee Saadam jedhee jira. Hayaati Sabriyyeedha. Namni na dura erga hin jiru. Maal jette? Na dura namni erga hin jiru. Okay. Irraa bahi akkas malee hin xumurani. Deebisee irraa baha. Sadaffaa jedha Saadam. Sadaffaa. Nama dhiisin gabaqa. Nama ergitee rabbisan si barkaas yaa godhu. Gaaffii barsiisaa dubbisaa filaa. Abdiisaa dura namni erge hin jiru. Abdiisaa illee nasu sifirrisee siin jedha. Laa. Ani beeksisan achirrattu. Sa'aatii wal fakkaataatti sekendii wal fakkaataatti walii bira hiittanii akkana gadhooftanii tokkochi dursuun dirqamaa bara.
ani bar daqiiqaa jalqabnee tun turre Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Sabrii ergite, hayaat ergite, eenyu kabira saadam ergite. Kana booda kan deebii ergamu laaluun maaliifi akka gaarii hamsa. qoy maal taate mucayyoon tun maamila keenya turte asin dura maa jeetti Faatee Muhammad maal taate duraan barattu teennaa miti maa rakkinna jira Eenyu isiin Faatee takka beektaa Faatee Muhammad hirmaataa turte asin dura hin jeeyti amma deebii asirratti barreessiti yaadiste qalama dhabdee barsiisa. qalama dhabde mujaahidiin ergee jedha okay ergee jira yaa rabbi na gargaari haarayaa lakki haarayaa miti Faateen hin beekaa miti amma isin hin beektan malee hin beekaa yeroo isin dhufin fadhufti jalqaba hirmaataa turte gaaffii sadaffaa dhageeffadhu saadam obbo Alamaayyoo Atoomsaa gaafa obbo Alamaayyoo Atoomsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa gaafa guyyaa 6/3/2014 addunyaa tanarraa umrii 45tti boqotan biyya tam keessa boqotanii siin jedha A Taayilaand B Sumaalee C Itoophiyaa D Ameerikaa jedha Faatee jaalala qabee Faatee Jamaal teenyaa sun lakki Faatee sanii miti ati abduu hin beektu ati Faatee ati beektaa Kadiir hin beeka profaayilii ofii irraa qabdu sanii miti laala isii miti hin beektanii bakka dhiisisitti ani hin beeka Faatee ta'e Faatee ma jedhu Faatee jette takka Faatee Jamaal Muhammad okay saadam ergite deebii ayaallu waliin deebii yalla gara deebii sa'aatii 12:15 xumurame bas okay deebi'amnee irraa baay'ee deebii keessa hin ilaalee walitti dachaana magaalaan guddoon godina Baalee magaalaan guddoon godina Baalee maal eenyu jedhamti A Baalee baas Goobba Caaroobe daa Sinaan jedha kam ta'a Ca ergee garuu zeeroodha afir Ca maalta magaalaan guddoon Baalee okay warri caattan argattanii roobe kattaanu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii kan jalqabaa eenyu jedhama jedha Girmaa Walde Goorgis jedha Abbaa Duulaa jedha Caa Hasan Alii jedha Daa Hunduu jedha Caa okay also Caa okay Abdiisan Caa okay warri Hasan Alii jettan Caa warri jettan argattanii jirtan Caa Hasan Alii jedhamu nama malee lubbuudhaan jiru okay gaaffii sadaffaa lakka Abbaa Duulaatii miti sadaffaa obbo Alamaayyoo Atoomsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii gaafa 6/3/2014 du'aan umrii 45tti addunyaa irraa boqotan biyya kam keessa du'an Taayilaand jedha B Sumaalee C Itoophiyaa D Ameerikaa jedha Taayilaand jedhan C jedhanii Ca Itoophiyaa okay Itoophiyaa miti Ca Itoophiyaa Ca baala Itoophiyaa miti deebiin isaa A ta'a Taayilaand magaalaa Bangkok jedhamtu keessatti boqotan biyya Taayilaand keessatti hospitaala achi deemanii yaatti du'anii dhufanii akkas gaaffii arfaffaa akka gabaasa abbaa taayitaa istaatiksii Itoophiyaa maxxansa ibsutti lagni bakki duwwaan kiiloomeetira 200,000 dheerata jedha lagni bakki duwwaan kiiloomeetira 200,000 dheerata A Gibe B Awaash C Dhedheessaa D Hunduu baabaa jedhanii
baa jedhanii. Qobbaan lammaffaan leencaa sadaffaan haadha. Okay. Laga Awaash baa. Laga Awaash. Awaash. Laga Awaash. Gaaffii shanaffaa. Qabeenyi bineensota bosonaa addunyaa irra jiran keessaa akaakuun hoosiftoota Itoophiyaa keessatti meeqa jedha? A 81, B 36, C 400, D 5 jedha. C Shanaffaan 400 jedhanii kan biraa hoosiftoonni Itoophiyaa keessatti meeqa akaakuu meeqa jira? Da. C. Deebiin isaa da. I am not sure B. Yes. Ba argattanii jirtan warri baay'attan 36 akaakuun hoosiftoota Itoophiyaa keessa 36. Okay. Karaa bal'ina lafaatiin biyyoota Afrikaa 50 keessaa Oromiyaan sadarkaa meeqaffaarratti argamti? Karaa bal'ina lafaatiin biyyoota Afrikaa 50 keessaa Oromiyaan bal'ina lafaatiin sadarkaa meeqaffaarratti argamti? A 18, B 81, C 23, D 10 jedha. C. D. Kabira. D. Deebiin sadarkaa ba da lakki aataa deebiin A 18 A 18 kutaa magaalaa Finfinnee dur Daalattii jedhamti amma maal jedhamti jedha. Kutaa magaalaa Finfinnee dur Daalattii jedhamu amma maal jedhamti? A 4 kiiloo, B 6 kiiloo, C Magganaanyaa, D Laga Har jedha. Ana arkate. Okay, Mujaahidiin baga argatte. Okay, 4 kiiloo irratti argattan. 4 kiiloo gaafii tana yoo dogoggoroo qabaatte ni shakka. Gaafii torbaffaa yoo dogoggoroo qabaatte isinii kenna. Yoo dogoggora qabaatin haata jecha. Okay. Gaafii 8ffaa biyyoota ollaa Itoophiyaa 3 barreessi jedha. Ollaa Itoophiyaa. Keeniyaa, Somaalee, Suudaanii. Dogoggora qabdu. Okay. Warri sirreessitan gaarii yoo dogoggora qabaate rakkoon qabu. Osoo natti hafee jirti. Okay. Mee alaabaan okay, mee Keeniyaa, Eertiraa fi ka urjii sun ka'een nuti Jibuutiidha. Somaalee Jibuuti, Eertiraa Jibuuti, Keeniyaa, Suudaan, Somaalee, Eertiraa biyyoota jahaa ollaa Itoophiyaa saniin keessa 3 barreessitan ni argattu. Masrii laa. Suudaaniin ta'a, Eertiraa argatteettan. Somaalee, Affaar laa. Affaar Itoophiyaa keessatti argamti. Ollaa osoo hin taane isiin mataa isii Itoophiyaadha. Okay, barsiisaa meenaa fi deebii tokkoffaarra. Okay. Ani 4 barreessee marakkoon qabu. Akkasitti gaafii keessan laalee walitti dachaana. Akkasii fi barsiisaa Kadir waliin shaashaa jedha. Walitti dachaana. Suudaan, Keeniyaa, Somaalees boonasii argachuu qaba. 8 argadhe naaf gaya. Maashaallah Abduu. Bye bye. Boonasii qaba gaafii. Okay. Somaalee, Eertiraa, Suudaan, Somaalees, Jibuutii, Suudaan hin ta'a. Walitti deebinaa.
sagal argadhe maasha allah mujaahidiin ahadam alaabaan urjii kan jennu Jibuutiidha torba argadhe ayya walitti dachaana barsiisaa kan bira deemaati shaa jedha Hamzaan eessa tare